Seenaa jiraatame kanaa wajjin wal qabatee haadholii baay'eedha kan rakkina akkasii keessa jiru akkuma sila kaasaa turre gama mootummaatiinis hojiiwwan hedduudha kan hojjetamaa jiru haadholii kana gama hedduudhaan isaan qaqqabuudhaaf wabii nyaataatiin akka isaan of danda'aniif jiruuf jireenya isaanii gara hojiitti akka isaan galaniif daa'ima akka isaan guddifataniif hamma danda'ametti gara mootummaatiin hojiiwwan hedduudha akka biyyaatti kan hojjetamaa jiru akka bulchiinsa magaalaa Finfinneettis hojiiwwan hojjetamaa jiran jiru seenaa kana qabannee akka ka'umsaatti kan nuuf ta'uuf ennee ogeessa dubbisneerra. Biiroo carraa hojii ogummaa fi wabii nyaataa magaalaa Finfinnee dubartoota harka qalleeyyii ta'an daa'ima guddisan kanneen yatiima ta'an ijoollee daa'imman abbaa fi haadha hin qabne akkasumas abbaa warraan isaanii sababa garagaraan kan jalaa du'an haadholii keenya kanneen deeggaruu irratti hojjetanidha. Keessumaa wabiin nyaataa magaalaa Finfinnee keessatti baay'ee bal'inaan hojjetama. Isaaniin bilisee deemee dubbise egaa turtii isaanii wajjin taasifne haadholii deeggaruu walqabatee hojii isaan hojjetan irratti odeeffannoo isin biraan geenya jechuudha. Qophiin keenya taanu isa ta'a. Deebinee immoo seenaawwan xalayaa kanneen biroo qophii keenya biyyee hawwatoo gaggaarii qabna. Eessayyuu hin deeminaa haadha maatii dhaggeeffadhaa jedhaa irra dhaggeeffattoota keenya mallee nu faana tura. Jalqaba irratti yaada nuu kennuudhaaf fayyamamoo ta'uu keessaniif guddaa isin galateeffannaa walaa barrume eenyu jedhu. Asfaal Akkaseenaan jedhani bulchiinsa magaalaa Finfinneetti biiroo sadarkaa hoogganaa biirootti itti gaafatama damee carraa hojii fi wabii midhaan nyaataa magaalaa. Mee akkuma waliigalaatti biiroon ogummaa carraa hojii fi wabii nyaataa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hojiilee akkam akkamii hojjeta maal fa'i hojiinsaa? Wabiin midhaan nyaataa magaalaa keessumaa irratti akka magaalaa keenya irratti dhimmoota gurguddoo afur irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamaa jiru. Tokko warra ofiisaanii hojjetanii of gargaaruu danda'an garuu immoo harka qalleeyyii kan ta'an ka'umsa maallaqa hojiidhaaf kan hin qabne akkasumas immoo carraa hojii kan hin qabnee fi hiyyummaa sadarkaa gara gadiirra kan jiru garuu yoo carraa argate hojjetee of jijjiiruutii danda'u nama ulaagaa kana keessa jiru kan sadarkaa tokkoffaa irratti hojii irratti xiyyeeffatamee hojjetamu jechuudha. Kun afaan Ingiliffaatiin paabliik workii kan jennuun jechuudha. Lammaffaan kan jiru dargaggoota harka qalleeyyii keessuma irratti biqaat piroojeekti kan jedhu jira. Inni kun immoo ogummaa dargaggoonni akka tooratan gochuudhaaf kan xiyyeeffatee hojjetudha. Kun dargaggoota gaafa jennu shamarran lakkoofsa isaanii saala yoo laalle carraa hojii uumnu keessarrattis ta'ee fayyadamummaa kam keessarratti parsantaa 51 ida'uu dubartoota akka hammatudha kan godhamaati jiru sadarkaa hundumaa irratti. Umuriin isaanii waggaa 18 hamma 25 kan jiru gidduu kanarratti kan warra argaman keessumaa shamarran yoo ta'e immoo ulaagaa dabalataa kan qabu nama mucaa tokko qabu. Maaliifiin kaffaltiin baatiidhaan kaffalamuuf jira amma baatii ji'a jaati kan isaan dhaabbilee faana muuxannoo horachuudhaaf dhaabbilee hojii mukaa ta'uu danda'a hojii sibiilaa ta'uu danda'a keessuma irratti immoo warra tajaajila kennan ta'uu danda'an jechaadha hoteelotas ta'uu danda'uuti kanneen biroo akkasumas immoo industirii keessattis ta'uu danda'u mucaa tokko warra qaban shamarran irratti kan xiyyeeffatameef deeggarsi godhamu ishee qofaaf ta'uu hin taane kaffaltiin dabalataa daa'imaaf hin kaffalama. Kanaaf baatii tokko dargaggeessa kan dargaggeetti yoo ta'e gara tiraanspoortiidhaaf kan kaffalluuf gara qarshii 2,400 ta'achaadha nama tokkootiif turtii baatii jaatiif kaffaltiin kun kaffalamaa fi akkasumas immoo erga leenjii kana xumuranii dhaabbileewwan sana gubbaarratti akka qacaramanidha. Waliigalteen dhaabbiloota faana qabnu kun ogummaa akka horatan achumaan immoo carraa hojii akka argatan hin godhamachaadha. Baatii jaatiif nutu kaffala yeroo hojii barbaadannaatiif dabalataaf baatii sadiif kaffaltiin nutu kaffala. Kana tokko kan fayyadamummaa dargaggootaa keessumaa irratti shamarran faana qabatee umurii kana keessarratti warra jiran. Lammaffaan laayiviliiwuddii hin qabne jechuudha. Hojii laayiviliiwuddii eegumsa naannoo faana ol qabatee hojiileen hojjetaman jiru. Kun qonna magaalaa faana ol qabatee keessuma irratti immoo eegumsa biyyee fi bishaanii faanis ol qabatee magaalaa kanarratti bal'inaan hin hojjetama. Magaalaa qulqulleessuu fi kan kana fakkaatan gubbaarratti hojii bal'aadha jechaadha kan hojjetamu. Namoonni kun asirratti kaffaltiin baatiidhaan hin kaffalamaa fi kaffaltii baatiidhaan kaffalluuf kanarraa parsantaa 20 qusatu waggaa 3 kan isaan bira turanii waggaa 3 booda hin ce'u gargaartummaarraa gara oomishtummaatti hin ceesifna jechaadha. Deeggartummaa eeggachuurra gara oomishtummaatti akka isaan ce'an hin godhama. Adeemsa kana keessarratti leenjiiwwan garaagaraa
keessuma irratti leenjiin maatii bulchuu, leenjiin carraa hojjechuu akkasumas immoo maallaqa bulchuu, maallaqa argachuun salphaadha. Maallaqa bulchuun immoo hojii mataa isaa danda'e waan qabuuf wantoonni akkasii kun hin kennamaa fi akkamittiin biizinees pilaanii akkamitti akka qopheeffatan waan qopheensa kana irratti immoo gara hojiitti akkamittiin akka jijjiiran hin godhama. Xumura waggaa sadaffaa gubbaa irratti hin ceesifamu jechaadha jarri kun. Waggaa sadiif waan qusatan parsantaa 20 dabalataan immoo kaffaltii nama tokkootiif haga doolaraa 600 kaffalamaa fi ceesuu kana keessa irratti jechaadha kun sharafamee maallaqa biyya kanaatiin haala yeroo ammaatiin sharafamee kennamaa fi adeemsa kanaatiin gara hojiitti galama jechaadha. Warroota bakka hojii barbaadaniif bakki hojiin qophaa'aa fi bifa kanaatiin kan hojjetamaatii jiru kana ilaaluun hin danda'amu. Egaa magaalaan Finfinnee baay'ina uummataa hedduu qabdi. Baay'ina uummataa kanaa wajjin wal qabatee hojii isin hojjechaa jirtan bal'aadha. Mee waliin gahinsa irratti harka qalleeyyii gargaaruudhaaf ulaagaa isin ittiin filattan mee maal fa'i akkamittiin filattu? Inni kun hirmaannaa hawaasaatiin kan mirkanaa'u. Manni hojii keenyaa as ta'ee mootummaan baankii addunyaa faana akka waliin mallatteessee qaba. Waan achirratti walii mallatteessee san gubbaa irratti namoonni kana keessatti hirmaachuu danda'an saalli isaanii dhiiras ta'uu danda'a dubartoota ulaagaa qabachaadha. Ulaagaan kun tokko kan ittiin adda baasnu koreen fo'annoo jiru. Namoota bilookkii isaanii irratti, aanaa isaanii irratti namoonni hiyyummaa isaanii giddu galeessa godhatee hin fo'atama jalqaba. Namni sadarkaa hiyyummaa keessa jiru hin fo'amu jechuudha. Hin galmaa'u ofii isaanii dhufanii galmaa'u. Koreen galmeessitu kanaaf fo'annoo jiraachaadha. Lammaffaan koreen lammataa jiru koree komiiti. Itoo galmaa'uu qabu kan hin galmoofne yoo jiraate. Inni galmaa'e immoo faayidaan itoo hin maliiniif kan galmaa'e yoo jiraate. Dhimmoota komiin hawaasni komii kaasaa, inni galmaa'es komii kaasaa, koreen illee bifa kanaan inni ilaalaa jechaadha. Akka sadaffaatitti koree kanaatiin alarratti hawaasni bahee hin ceephaa, hin qeeqachaadha. Namoonni fo'atamuun kun sirrii moo sirrii miti. Fakkeenyaaf akka hojii maatii irra taa'ee jiru, ulaagaa taa'ee jiru keessa waan malamuun kaasee kan firiijii qabu, kan televezyiinii qabu, kana keessa irratti hirmaataa ta'uu hin qabuudha. Intiniinsaa taa'ee jira jechaadha. Maatiidhaan adda bahee jira. Kan maatii 4 qabu yoo jiraate, kan maatii 1 qabu yoo jiraate garaagartummaa qabaachuudha. Namni maatii 4 bulchuu fi maatii 1 bulchuu sadarkaan isaa walqixan kennamuuf. Kanaaf ulaagaa sanaatiin qabxiin daamee kennamaaf. Erga daameetiin booda namoota galmaa'an sun sadarkaa gargaarsa isaan barbaadan irraa kaaseetiin sadarkaadhaan taa'aaf jechaadha. Sadarkaa tokkoffaa irratti abaluuf mala. Sadarkaa lammaffaan abaluudhaaf mala waan kun ka jedhu hirmaannaa uummataatiif koree kanaatiin ta'uudhaan sadarkaan hin kaa'ama jechaadha. Erga sadarkaan kaa'amee booda kilaasterii bilookkii isaanii irratti maal ta'a hin maxxanfama jechaadha. Hawaasni bahee qeeqa achirratti bilookkii tokkorraa abbaa warraa yookaan haadha warraa haga nama 50 ta'utu baheetiin qeeqa jaroota kana jechaadha. Sirriidha moo sirrii miti. Fakkeenyaaf itoo nama biraatiif maluutii namni biraa yoo galeeraate kun abaluuf mala malee abaluudhaaf hin maluu ka jedhu hin qeequ jechuudha. San booda hin sadarkeeffama. Hin ilaalama. Haala kanaatiin kan deemaatii jiru. Gama birootiin namni itoo maluu fi hin arganne yoo jiraate carraan ofiisaa ittiin keessatti galuu hin banaadha jechaadha balballisu. Yookaan yeroo galmee jala darbuutii danda'a. Yookaan sababa adda addaatiin intinni ta'uutii danda'a. Kanaaf akkaataa kanarratti kan keessatti hirmaatu waan ta'eef ulaagaa calallii mataasaa gara 9 qaba. Adeemsa kana keessa darbeetiin kan dhufu waan ta'eef adeemsi fo'annoo keenya qixa kanaatiin kan ilaallu jechuudha. Tole waliin gahinsa deeggarsa midhaan nyaataa kana karaa iftoomina qabuun akka raawwatamuuf to'annoo akkamii taasistu akkamittiin to'attu? Egaa magaalli keenya kutaa magaalaa 11 qabdi. Aanota 119 qaba. Kana furanneetiin yoo ilaalle kutaan magaalaa gaafa kaasnu kootaan hin kennama kutaa magaalaaf. Aanaaf illee hin kennina jechaadha. Kana gaafa kenninu maal bu'uureffannee waan jedhu waan sadii kaasu. Tokkoffaa kutaan magaalotaa kun bal'ina lafaa isaan qaban inni ilaalama. Kutaan magaalaa tokko kutaa magaalaa biraarraa bal'ina lafa inni qabu qofa otoo hin taane immoo baay'ina namoota achi keessa jiranii inni ilaallaa jechaadha. Lakkoofsi uummataa ulaagaa guddaadha waan ta'eef. Lammaffaa gubbaa irratti lakkoofsa uummataatti dabalatee kan dhufu sadarkaa hiyyummaa kutaan magaalotaa keenya garaagara. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii irra warra magaalaa gidduu kanarratti argaman. Fakkeenya kutaa magaalaa Addis Katamaa fudhachuu dandeenya, akka Liddataa fudhachuu dandeenya, Qiirqos fudhachuu dandeenya, Araadaa fudhachuu dandeenya. Haala qabatamaa ammaa irraa yookaan Araadaa fi kan Qiirqos kaasuudhaa baanne irraatiin kan hafe Liddataa fi Addis Katamaa yoo furanne sababa koliider limaatiitiin achumatti turanii jiran uummanni naannoo kanarra jiru. Hiyyummaan naannoo kanarra jiruu fi hiyyummaan kutaa magaalota biroo irra jiru wal qixanii jechaadha. Fakkeenya Addis Katamaa parsantaa 49 hiyyummaan kan jiru jechuudha. Araadaa Liddataa soo furanne naannoo kanarra
lakkoofsi hiyyummaa isaa jechaadha kan adda baheetiin jiru. Inni kun baankiin addunyaas qoratee jira. Qorannoowwan waliigalaa biyya kana irratti kan agarsiisan inni kun saayintifikaalii waan qoratamee lafa taa'ee jirudha jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaan intiniin kan kennamu. Kanaaf baay'inni uummataan jira. Sadarkaan hiyyummaan jira. Kana giddu galeessa godhatameetiin bifa kanaatiin kennamaa jira waan jedhu isaan fudhachuun hin danda'ama. Akka waliigalaa irratti bifa kanaatiin kan itti deemamaa jiru. Egaa yeroo kana itti jennu lakkoofsi deeggartoota nuti gochuuti dandeenyu fi maallaqatu murteessaa jechuudha. Maallaqni bara kana kenname hagam kan jedhu sun isatu murteessa. Maaliif nam tokkootiif maallaqni kennamuun jiraachaadha. Isatu murteessa waan ta'eef. Keessumaa yeroo ammaa kana mootummaan biyya keenya baankii addunyaa faana kan inni waliin mallatteesseetiin jiru. Kanaatiin booda deeggarsi gama alaatiin waan irra taa dhufeef jechaadha. Boruu dhaabbachuu immoo waan danda'uuf nama keenya ofii keenya gargaaruutii danda'uutii qabna kan jedhu mootummaan ejjennoo akkasiitii kan inni qabu jechuudha. Keessumaa amma bara baatii ja'a ammaa kana kan jalqabnee jirru akka magaalaa Finfinnee irratti namoota gargaarsa barbaadan kana lakkoofsi karooraan nuu kennamee jiru nama 1,187. Inni kun fayyadamtoota jechuudha. Fayyadamtoota kana irratti maatii tokko kan qabu jira, maatii 4 kan qabu jira maaksimam adeemsa kana keessatti ilaaluun hin danda'ama. Kana gochuudhaaf namoota kana adda baasuudhaaf gara nama maatii 600 oliiti kan galmaa'ee jiru jechuudha. Kana keessaa sadarkeessuudhaan sadarkaan isaanii gara kanatti kan dhufee jiru. Kallattii jiru kan jechuun nama dhukkubsatu algaarra kan jiru ta'uu danda'a. Nama umuriin isaanii baay'ee sokke agartuun isaanii kan hin argine ta'uu danda'a. Nama hojjetee of gargaaruu hin dandeenye naannoo nama 22,000 karoora bara kanarratti kan qabannee jiruu fi isaan kan adda baasneetiin hojjetaa jirra. Kan biroo warra ofii isaanii hojjetanii maallaqa yoo argatan of jijjiiranii booda immoo carraa hojii dhaabbii uummatanii gargaarsa kana keessaa bahuutii danda'an. Gargaartummaarraa gara oomishtummaarratti ce'uu kan danda'an karoorri keenya bara kana amma kan hojii keessa galchaatii jirru. Naannoo nama 134 ta'u. Akkasumas immoo kan dargaggootaa jiru akkuma sila kaasee dargaggoonni gosa lama qabna. Tokkoffaan dargaggoota magaalaa kana jiraatan garuu rakkoo umurii sila kaasee san keessa kan qabatu naannoo dargaggoota 10,000 kan tilmaamamu jiru. Gama birootiin immoo raayizeen piroojeektii qabna. Raayizeen piroojeektii kun jechuun baqattoota lammiilee biyya alaa magaalaa keenya keessa jiraatan erga hawaasa keessa jiraatanii carraa kanaatiin baankii addunyaa faana kan mallatteeffamee hojii keessa galee bara kana dargaggoonni kun hojjetanii jiraachuudhaaf paabliik workii irrattis hojjetanii jiraachuu akka danda'aniidhaaf kootaan kun kennameetiin jiru. Gama birootiin immoo jiraattotuma Itoophiyaa kan ta'an karaarra kan bulan jechuudha. Karaarra kan kufanii jiran. Isaan kaasanii gara maatii isaaniitti makuu deebisanii dhaabuu fi yeroo deebisanii dhaabuudhaaf yeroo rehabilitation centerii hin galu achirratti saayikoo leenjiiwwan garaagaraa erga fudhatanii booda gara sammuu isaaniitti gara hawaasummaatti makamu akka isaan danda'an erga godhamee booda gara hawaasaatti kan isaan maknu jechuudha. Adeemsa kana keessatti ka'umsaaf hojii isaanii uumuu kan danda'u maallaqa gara gosaatti jijjiirre kuuniif horiin bitame kuuniif immoo yoo ta'e daldalaafis maaliidhaafis kan ta'u ta'e bifa kanaatiin as keessatti geessine kan deebisanii dhaabuu faana ol qabate piroojeektiin waliigalaa kun dhimmoota akkasii kan of keessatti qabateetiin kan hojjetamaatiin jiru jechuudha. Obbo Asfaaw Laggasa Biiroo Ogummaa Carraa Hojii fi Wabii Midhaan Nyaataa Bulchiinsa Magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaa damee wabii midhaan nyaataa odeeffannoo bal'aa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin guddiseen isin galateeffadha. Galatoomaa. Mama. Ayo. Dede. Harme. Ako. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii. Deebinee irra dhaggeeffattoota keenya. Maqichatu baay'ee natti tola kanaaf sagantaan keenya Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gahaa jira. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa bakka jirtanitti sagantaa keenya dhaggeeffachaa jirtu jennee abdii qabna. Sanbata waaree booda irratti argamna waan ta'eef yeroo boqonnaa sagantaa keenyaatis yeroo boqonnaatis guyyaan kun yeroo boqonnaatis waan ta'eef namni bakkuma bakka isaa ta'utti taa'ee sagantaa keenya dhaggeeffataa yaada keessan nu biraan ga'aa isiniin jennammas.
Seenaa kaasnee jira duratti seenaa jiraatamee kaasneetu seenaa armee tokkoo kaafnee erga sanaan booddee harmoolee yeroo rakkatan magaalaa Finfinnee keessatti akkamittiin deeggaramu kan jedhuuf immoo biiroo carraa hojii ogummaaf wabii midhaan nyaataa magaalaa Finfinnee wajjin turtii taasifnee dhaggeeffatanii kaa'anii yeroo gaariin waliin akka isaan dabarsaa jiran abdan. Egaa kanuma wal qabatee qabiyyee qophii keenyaa keessaa tokko kan ta'e seenaa jiraatamee taane immoo yaada ogeessaati. Yaada ogeessaa taansee immoo qabiyyee xalayaatu jira. Xalayaan egaa akkuma beekamu xalayaa akkaataa garaagaraatti barreeffama. Jaalalleef hin barreeffama, haadhaaf hin barreeffama, biyyaaf hin barreeffama. Xalayaa biyya koof jedha foormaatiin sagantaa keenya. Tarii kanaan wal qabatee yoonaas mee gara biliseen dhufu atleast biliseef nuyi garaagarummaa xinnoo qabna nuti baadiyyaa keessatti guddanne isheen magaalaatti asuma Finfinneetti dhalattee guddatte waan ta'eef warri magaalaa xalayaadhaan wal quunnamuu dhiisuu danda'a ataa yeroo ijoollummaa yeroo xinnummaa keetii hagam nagaan koo jaalallee koo kanan jaalladhu balbaluuti jettee xalayaa barreessitee nama guyyaa jalqabaa xalayaatti barreesse sana har'as yaadachiisu. Anaamatti mana barumsaa tokkotti hin baranne xalayaanatti barreessu malee barreessee hin beeku. Dhuguma garuu namni barataa ta'ee dur keessumaa 90moota keessa kan barate xalayaa barreessuudhaan jaalalli kan ibsamu. Dhugaadha. Hundi keenya qaqqabanneerra ni yaadna. Qaqqabanneerra sirriitti qaqqabanneerra. Daftarii ishee keessa kaa'ee xalayaa. Eeggasii daftarii ishee keessa argitee barsiisaatti laattee namni baay'ee reebamtee taga. Reebamee beekaa. Gatiitti baastee. Barataa tokko waan ta'eef reebamuun kana. Gatii xalayaati. Gatii xalayaa. Gatii xalayaa. Kan keenya immoo xalayaa biyya koof jedha. Haaluma addaatiin xiqqoose namni namaaf barreessuu danda'a garuu sadarkaa biyyaatti yaadota dhimmoota hawaasummaa dinagdee fayyaa irratti jiran ogummaadhaanis wal qabatee ta'u kallattiin isaa daangeffamaa miti garuu yaada namoota hedduu akka qabatu xalayaa barraa'udha. Namaaf nama gidduutu hin ta'ini namaa fi namoota gidduutti akka barraa'utti goone xalayaa biyya koof jennee jirra. Qabiyyeen keenya kun sa'a walakkaaf hammarraa kaasee kan itti fufuudha. Egaa kanatti immoo caalaatti akka isaan gammadan abdanna yeroo qilleensaa keenya keessaa. Egaa xalayaan keenya inni jalqabaa qabiyyee sadii of keessaa qaba jenneerra inni jalqabaa waa'ee haadhaati. Egaa haadhi maal akka taane qabiyyee qophii keenyaa keessattis kaafneerra nus waan odeeffannoo qabnurra waan xiqqoo ishee kaasneerra waan ta'eef waan haadhaa irratti mee biloo haadhas waan taateef haadhummaa nutti agarsiisime. Waa'ee haadha maal isa kamiin jalqabne kamiin dhiisnaree hindu dubbanne yoo jenne yeroo sagantaa keenyaatu nu jalaa dhumti haati lubbuu hin beekneefitu lubbuu ulfataatee lubbuu garaashee keessa jiruuf lubbuu somba hin qabneef somba taati. Lubbuu afura hin qabneef afura taati. Lubbuu nyaata nyaachuu hin dandeenyeef nyaata laatti. Jaalalli kanarraa hin jiru. Haati hanga lubbuu kennuutti kan inni jedhamu erga ijoolleen dhalatte booda miti. Ulfa yeroo jalqabaarraa ulfa guyyaa jalqabaarraa kaaseeti kan isheen jaalalas kan isheen kennuu jalqabdu waan hundumaatiin kan isheen gatii baastu sababii ta'eef waa'ee haadhaa waa'ee da'umsaa waa'ee haati dhala isheetiif taatu yeroo akkasii keessatti xumuruu hin dandeenyu garuu hamma tokko hin ibsa kan jenne sagantaa keenya jalqabaarra jirra sababii ta'eef haati maatii haadholii biyya isheetiif xalayaa barreessiteetti. Haadhi maatii. Haadha maatii bakka buutee biliseen xalayaa dursa barreessitee jirti. Tariitii miira ishee sirriitti ibsatteetti dursinee dhaggeeffanneerra waan ta'eef nuyi. Egaa haadhaaf nama hundumtuu akka itti barreessu qabaa. Tarii jechoonni yoo tanqateera ta'e ibsa bilisee keessatti nu haa uffalchan kana caalaatti immoo kanneen barreessan immoo akkuma duratti inni tola telegiraamii keenyaa duwwaa 9636565 duwwaa 5 irratti xalayaa biyya isaaniif. Akka ogummaatti isa ta'u kallattii garaagaraa nu barreessuu danda'u torbee dhufturraa kaanee xalayaa keenya hakiima yookaan ogeessa fayyaa ta'e akka ogeessa fayyaatti biyyasaaf barsiisaan biyyasaaf loltuun biyyasaaf barataan biyyasaaf inni biyya geggeessu biyyasaaf daangaan qabu qaama kamiifiyyuu balballi sun banaadha. Kanaaf ijoollee warra karaarra ta'anii kophee qulqulleessan irraa kaasee hanga namoota sadarkaa gurguddaarra jiran hanga warra biyya bulchaniitti daangaan qabu eenyuyyuu wanta itti dhaga'ame kaleessa isaa dabarsee har'a wanta keessa jiru bormoo biyya isaatiif wanta yaadu xalayaa sana keessatti
walitti qabee xalayaa sana barreessee yaada isaa ibsatee nu erguu danda'a. Yeroo akkas jennu nama kamiyyuu jechuudha. Ijoolleen warri kophee qulqulleessan gaafa jettu biliseen akkaataa itti yaadde qabdi waan ta'eef namni kamiyyuu jechuudha. Hojiin hundumtuu kabaja waan ta'eef bakka kamittiyyuu kan hojjetan hundumtuu hojii kamirra kan jiraniyyuu hundi isaanii sadarkaa kamirra kan jiraniyyuu dhimma kanarratti hirmaachuuf mirga qabu kan jenna. Namni immoo yoo carraa kan argatu ta'e sagalee qulqullinaan akka itti waraabu moobaayilii isaa ta'u kallattii garaagaraan qabaate ofiisaas dubbisinu erga. Utuu sagalee isaaniitiin ta'e immoo bareeda. Baay'ee bareeda. Isaanii caalaatti ibsatu waan ta'eef yoo nutti amananii bifa barreeffamaan ergan immoo bakka buunee fi dubbifnaaf jechuudha. Baay'ee sagantaa namatti tolu akka ta'u abdannaa. Dursa xalayaa biliseeti kan dhaggeeffannu jechuudha. Xalayaa haadha maatii kan biliseen barreessitedha. Baay'ee akkasiin jaallattan abdannaa dhaggeeffattoota keenyaa garasumattis hin dabarsinaa dhufaana tura. Fageenya na dhoowweef malee si yaaduun himne haadha koo maaliin godhaa garuu. Fageenya taamaatu nagaan ta'i. Haga'u nagaan koo harmoolii biyya koo hundaaf harmee koo ishee biyya koo keessa jirtu kan maqaa garagaraan waamamtuuf bakkuma jirtutti nagaa guddaan siif haa ta'u. Maqaa jedheen waa yaadadheeyyuu haadha erga jedhanii haadha hiyyeessaa haadha buddeenaa haadha ko'eettii jechuu maaltu fidee silaa haati haadhuma. Haalaan hin madaalamtuu jedheeni xalayaan koo kun haadholii biyya koo hundaaf sadarkaa jireenyaan bakka jireenyaan otoo sin qoodin nagaan koo bakkuma jirtutti si haa qaqqabu harmee xalayaa kana barreessuuf yoon eessaa jalqabe wayya jedhee yaade ulfaataadha olmaan kee baay'eedha miixuu dhukkubbii akka du'aarraa eegaleen si galateeffadha gaafan dhaladheerraa yoon jedhe dhukkubbii fi kunuunsi kee yeroo garaatti na baattu na dura dhaabbata. Amma utuu isintu xalayaa kana barreessaa jira ta'ee meessaa kaatu utuu olmaa ishee himne jechoonni dhugumatti ishee ibsanii garaa nu cibsuu laata yaa haadholii biyya koo keessa jirtanii xalayaa kana yoon isiniif barreessu haadha koo qofaa waanan jaalladhuuf miti anis amma haadha maatiiti jiruu haadhummaa akka keessan seenaa fagoo qabu baay'ee dhabuun danda'a garuu haadhummaa waggoottan kurnaniin lakkaa'aman dabarsaa waanan jiruufan. Anis haadha maatiitii jedhe haadha ta'uu koof gammachuu guddaan qaba. Kanaaf mee waan xiqqoo yoon jedheen malee seenaan haadhummaa jabaan achi bakka harmee baadiyyaa fagoo jiraattu biraa akka jiru beeka. As magaalaas harmooliin jajjaboon seenaa isaanii dhaggeeffataa oollee bulloo akka jiran hinuma nu badda. Harmeen jireenyitti badee marrummaan isheetti hirriftee dhala ishee guddifataa jirtu isheen fayyaa kee sababa da'umsaa fi guddisa maatiin dhabdee jireenya ulfaataa keessa jirtu. Mee akkamumatti jirta laata rabbiin koo bakkuma jirtutti si waliin haa ta'u keessaayyuu isheen garaatti baattee harkatti baachuu dadhabdee rakkoo garaagaraatiin daa'ima kee dhabdee rabbiin koo jajjabina siif haa kennuun jedha malee maalan siif godharee haadholii koo jaalalli isin dhala keessanii fi dhaloota hundaarraa qabdan homaanuu hin madaalamu herrega gatii isheetii baafna jennee utuu kaane foormulaa akkamiitu gatii ishee kaffaluuf shallaggiinuuf xiqqeessuu danda'a. Akkamitti jaalala ishee fakkeessina uumaan abbaan jaalalli ishee qixa kanaati jedhee safaree yoo kennuuf akka nuti jecha namootaan ibsuu hin dandeenye godhe isaaf safuudha. Harmee keessa humna jaalalaa kan isaa hiree kaa'e natti fakkaata maaliif seetan kan nuti jaalalli harmee qixa kanaati jennee shallaguu fi himuu dadhabneef harkumti isaa keessa waan jiruufi jaalalli haadhaa qabeenyaan sadarkaa barnootaa fi haalaan hin madaalamu hiyyummaa yoo ta'e ofii isheetiif qoonqoo duuti dhala ishee du'arraa hambifatti dhibee yoo ta'e dhukkubbiin biyya lafaarra hin jirre yeroo daa'ima ishee deessuu itti dhufu daa'ima ishee rabbi gargaaree hammannaan hammanuma isheetti irraanfatama ofii miidhamtee dhala isheef dabarsuuf carraaqqiin isheen taasistu yoomuu akka yaadatamtu ishee taasiseera. Fageenya na dhoowweef malee si yaaduun himne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenya taamaatu nagaan ta'i.
haati ibidda isheerra bu'ee dura ofirraa dhaamsitee dhala isheerraa dhaamsutti darbitee inni jedhu sun kan mammaakamee fi haalotuma araarsuuf malee dhugaa qabatamaa mitiin jedhaani. Harmee koo olmaa kee waaqayyoo inni haadha si taasise siifaa baasu. Kana achi gochi olmaa kee deebisuu hin jiru. Akkuma ati dhala kee yaa rabbi dhala koo naa eegi jettee waaqatti laattu ijoolleen kees rabbumatti silaanneer rabbi umriif fayyaa guutuu siifaa kennu. Yaa waaqayyoo ati immoo kadhata ijoollee haadha maatii dhaga'i. Gaaf tokko harmee koo harkan ishee qaba jedhanii warra beellamatan bakka jedhaniin isaan ga'i. Guddatanii eebba isaaniitiin gaa'ila isaaniitiin harmee isaanii akka boqochiisan isaan gargaari. Utuun harmee koof hin qaqqabin lubbuun na jalaa darbite akka isaan hin jennetti utoo isheen jirtuu guyyaa tokkoof illee harmee isaanii akka gammachiisaniif isaan gargaari. Rabbiin kadhata keessan haa dhaga'u. Harmee ofii gammachiisuuf beellama qabaachuun akka hin barbaachisne ani sinuma hubadha. Garuu addunyaan guuttee namaaf hin guuttu. Beellama hundaa harmeen akka dursitu yaadachuun barbaachisaadha. Ergan kana godhadheen harmee koof kana godha jechuun garuu gaabbii barabaraatti akka nama hin hambifnetti itti yaadanii hubachuutu barbaachisa. Harmeewwan koo bakkuma jirtanitti nagaanaaf ta'a. Dhibeen hamtuudha. Keessaayyuu harmeen guyyaa tokkoof dhibamtee yoo ciiste jireenyi maatii hundumtuu jeeqama. Hamaan isin hin argin jechaa garuu dhibeerraa of eeggachuun barbaachisaa ta'uun isiniif dhaama. Dhugumattu harmeen waa'ee ijoollee ishee malee ofii hin yaaddu. Garuu immoo akkas ta'uun qabu. Harmee koo yoo mallattoon dhukkubbii sitti dhaga'ame dafii mana yaalaa deemi. Hundumti isaa yoo ati jiraattee akka bareedu beeki. Tasumaa fayyaa keetti hin sassatin. Har'a borotoo jettuu mana yaalaa osoo hin deemin haftee dhibeen si hubee yoo ijoollee keerraa darbite jireenyatti dhamaatee jiraattee hunduu gaabbiidhaan akka inni goolabamu hin taasisin harmee koo. Harmeen dhokfattuudha. Ijoolleen ishee waa'ee ishee akka yaadan hin feetu. Beekamaadha. Garuu immoo da'umsaa fi guddisaan waan miidhamteef salphaatti dhibeedhaan miidhamti. Fageenya na dhoowweef malee si yaaduun himne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenya taa'amaatu nagaan ta'i. Ijoolleenis harmee keessan yaadaan qabaa laalaa dara. Harmee koo addunyaa koo qabeenya guddaa an dursa kennuuf si'i. Gammadduu ta'i. Ijoollee keetti akka boqottutti isaan gorfadhu. Dheekkamtee sunuma dhageessifattaa. Gammachuu fi milkooma isaanii akka argitutti ijoollee kee naamusa jabaadhaan guddifadhu. Hundumaa caalaatti ijoollee kee qartee mul'ataa fi kaayyoodhaan akka isaan guddatan kan taasisuu danda'u sidha. Ijoollee keerraa tasa abdii hin kutin. Na dhaga'uu didan kana ta'an sana ta'an jettees hin komatin. Gaaf tokko rabbi isaan gargaaree akka garaa kee si cibsan garaan kee haa beeku. Milkooma ijoollee kee arguurraa dhibeen duuti sin hanqisin fuusisi heerumsiifadhu akkoo argi. Ijoollee akkoo guddisi akkoo argi. Baranuuf quufi harmee. Ijoolleen kee siyaa sooran. Eebbi kee dulluma keessaa ijoollee kee haa qaqqabu. Hawwii garaa kee waaqayyo siifaa guutu. Addunyaan akka ati yaaddee siifaa taatu. Harmeewwan biyya koo hundi keessanuu fayyaanaaf ta'a. Anis xalayaa harmootii biyya koof barreesse kanaan sagantaa haadha maatii eegaleen jira. Hunduma keessaniif hawwii an qabu uumaan keessan dhala keessan irratti sinaa boqochiisu. Umrii dheeraa fi fayyaa guutuunaaf qabaadhaa. Haadha maatii Biliseerranaarraa. Fageenya na dhoowweef malee si yaaduun himne haadha koo maaliin godhaa garuu fageenya taa'amaatu nagaan ta'i. Mama. Ayo. Imma. Tete. Umi. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii. Kan dhaggeeffataa jirtan kun hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 kan isin bira ga'aa jiru qophii haadha maatiiti. Qophii haadha maatiitiin egaa sa'aatii 10:00 irraa kaanee hamma sa'a 12:00 isin faana turraa dhaggeeffattoota keenya yeroo gaariin waliin akka dabarsaa jirtanis abdanna.
Haadha maatii egaa har'a waa'ee haadhaa jechaa turre miti an keessaan qabu abbootiin akka nuun komanne. Boorisin jenna. Sagantaan keenya itti fufaa. Bu'uura biyyaatii bu'uura maatii tennee isheerraa kaane kan isheen keessan jiru. Wanti ishee keessan jiru haadha maatii gaafa jennu maatii keessaa haati jirti abbaan jira ijoolleen jiru qaamni inni kaanis akkasuma haati maatii waan hundumaa of keessaa qabdi waan ta'eef abbootiis hin daganne xalayaa keenya har'aatiin abbootiidhaafis wanti qophaa'ee jira. Tole fakkeenyaaf akkuma isin kaastan haadha gaafa jennu haadhi akka bu'uura maatiitti ilaalleeti waan ta'eef qabiyyee hundumaatu keessa jira. Warri abbootii immoo tarii nuti as keessa jirru ga'een keenya guddaadha. Utuu nuti abbootiin hin jiraanne isheenumtu haadha ta'uu hin dandeessu. Ijoolleenis jiraachuu hin dandeessu jedhanii gaaffii mukaasuu danda'u jedhee waan yaaduufi abbootiinis keessa jiru. Fakkeenyaaf xalayaa keenya qofa keessatu jira utuu hin taane qaamumaan iyyuu kunoo Yoonaas abbootii ta'ee xalayaa nu barreessee jira abbootiidhaafi. Egaa namni hundumtuu umurii keessa jiruun qabata jennee tilmaamnu. Egaa namni abbaa ta'e argee waa'ee abbaa barreesse caalaatti miira namaa laata. Waa'ee xalayaa kootti jechuuf maafuutu hin ta'in. Abbaa taateetta waan ta'eef atis waama miira sirrii abbummaa keessa jiru ibsiteetta jedhee mayyaadan xalayaa kee dursinee dhaggeeffanneerra waan ta'eef. Maal mormii qabdu faartu. Haati caalmaa fudhatteetti maatii keessatti. Haadha koo weellisaa nama hundumaatu haadha faarsuu irratti dursa laata. Mormii kanaan qabdu. Abbaan garuu dagatamuu akka hin qabnedha. Garuu seeruma ta'eetu biyyumtiyyuu fakkeenyaaf Afrikaa mayyoo fudhatte hardiini Maazerlaandii dhuunfitiire haadha Itoophiyaas haadhummaadhaan waamu. Harmee koo Oromiyaa jettee waamta. Haadhaan waamamti. Haadhaan gaafa waamtu biyya caalaatti kabaja waan siilaatuufi hortuu waan taateef dagaagduu waan taateef haadhaan jenne abbaan immoo keessa irraa jechuudha haati qofaa hin taatu abbaa malee haadhummaan hin jirutire. Utubaa manaati. Jarri wal faana deemu walirraa addan ba'an abbaa haadhaa fi ijoolleen. Qaama maatii keessaa tokko waan ta'eef qophii haadha maatiidha waan ta'eef haadha maatii yeroo jennu ishee haadhaa duwwaa irratti xiyyeeffannatu hin taane maatii sanaaf hundee kan ta'e kan walitti qabu akka jechuuti waan ta'eef haadha maatii keessa ijoolleen jirti abbaan jira jechuudha warra akka keetis jiru jechuu barbaadeen Yoonaas. Haati hortee biyya taateen biyyi kan maatiiti maatiinis immoo kan biyyaati enne mitiire akkuma isaan ceessa keenya malaggeeffatanii kanaaf hundumtuu keessaa akka nuun komanne dabaree keessa isin qaqqabaa jechuu barbaanne. Kanaafuu amma kallattii dhumaanii dhimma abbaa irratti jechuudha abbaa bakka bu'ee xalayaa tokko kan barreesse jira xalayaa abbaa kan bakka bu'ee Yoonaastu barreesse waan ta'eef mee asumaanii xalayaasaa kana hordofnee gara isattaanutti dabarra waan ta'eef kallattii dhumaan xalayaa waa'ee abbaati barreeffame. Dhaggeeffannu waliin hacaqasnu. Abbaa koo yaa duski abbaa koo yaa ergo abboo yaa gateera. Mucaa kee ta'uu koo hedduudhaan itti boona. Ana abbaayee ana. Isin haadha qabdaa'amsa xalayaa kootii jaallatamoo abbootii biyya koo keessa jiraattanii akkam jirtu. Abbaa utubaa maatii, abbaa fakkeenya jabinaa, abbaa fakkeenya xiiqii foobsaa, abbaa gaacha namaatii, abbaa abdii daa'imman isaatii, abbaa qe'ee abbaa biyyaa akkam jirtu. Dhugaan abbaayee hin dubbatamne. Kutaalee manaa hedduu keessatti seenaan utuu weeddifamin hafee seenaan waciinsa milkaa'inatti xiqqoo isheetiin ukkaanfamee utuu naasamin hafee hedduudha. Seenaa gootaa waan hunda qofaasaa mo'atee dhaabbatee maatiin isaatti hirkachuuf na jalaa kufa jedhanii kan hin shakkinetu kutaa manaa hunda keessaa dhokatee jira. Harramee muraasaa odeessu akkuma nama kamii abbaan qofaa dhalate abjuu mul'ataaf kaayyoo mataasaa qaba ture wantatu hojjeteetti tolu waan utuu uffatee irraa bareedu waan nyaachuuf dhuguu fedhu addunyaa ilaaluu barbaadu fiixee guddinaa bira ga'uu barbaadu hedduu qaba ture. Dargaggeessa carraaqaa bilisummaan adeemu sodaa malee kan tarkaanfatu daangaa kamuu darbee kan wantoota argachuu fi mul'achuu isaa galmaan ga'uuf carraaqu ture. Abbaan gaafa abbaa ta'u garuu wanti dursa kennamuuf hundi ni jijjiiramaa. Dursa kan kennamuuf mul'ata isaa, abjuu isaa, kaayyoo isaa, fedhii isaa miti ijoollee isaati. Mucaan tokko dabalamaa akka dhufuun wantoonni inni dursa kennuuf ture hundi wareegama ta'uu ijoollee isaatiif jecha jechuudha. Kana booda inni kan isaa miti ijoollee isaaf naannoo mijataa fi guddachuun isaaniif ta'uu ijaaruuf jedhee kaayyoo isaa ganamaa of keessaa baasee wareega. Keessattuu aadaa hiriyummaa isaa kaayyoo isaa qalmaaf dhiyeessaa keessa isaatti aadaa
hiriyaa ijoollummaa keessisaa utuu gadduu iddoo yaadee karoorsee iddoo ga'uuf jedhee yaadee halkan meeqa ribatti dhabee utuun gahin mul'ata isaa karaatti wareegaa. Kun hundi ijoollee isaaf egeree isaanii qajeelchuu fi isa booda leenci durgaaf ol jedhu sodaan lafa raasuu hoolaatti jijjiiramaa gadi jedhee maatii isaaf jooraa jecha baataa arrabsoo danda'a. Beela obsaa daaruu fi moofaa uffachuu salphaatti lakkaa'u ijoollee isaa uffata gaarii akka uffataniif kophee gaarii yoo keewwatan ilaalee keessisaa gammadaa. Ofii agaboolee galgala gaafa manatti galu harkisaa guutuudhaan ijoolleen gammachuun burraaqxii ifaajee jiruun mudhukee gaafa mana galuu fuulli isaa ifaadha. Ofii keessisaa cilee uffatee fuulli isaa garuu ifaadha. Tasa gaddirraan mul'atu maatii isaatti fuulli isaa akka duuga namaatii. Jireenyi isaa gammachuu ijoollee isaa keessa awwaalameera. Abbaa koo yaa duski abbaa koo yaa ergo aboo yaa gateena. Mucaa kee ta'uu koo hedduudhaan itti boona. Ana abbaayee ana. Egaa mana namoota hundaa seenaa kanarraa seenaa xixiqqoo madaalliin kaafnetu goota kana ukkaamsee goota hedduu weeddifamneef abbaa dhukkubbii abbaan dubbatannee wareegama mul'ata isaa daaruu isaa dheebochuu isaa beela'uu isaa nama isatti hirkatu malee namatti hirkatu dhabuu isaa qofummaa isaa callisa keessa isaatiin kanumarraan ammoo yeroo hundaa maatii isaaf akka kattaa jabaa ta'ee dhaabbachuu isaa namni baay'een dagateera. Abbaan goota jechuumtuun ibsineedha. Abbaan jabinni isaa fi gochisaa sagalee jechootaan olii. Abbaan bara baraanaa jiraatu utuu ni himata ta'ee ba'aan abbaan baatu gaara. Maatii isaa jiraachisuuf bu'aa ba'iin jireenyaa ni dabarsu. Ofitti hir'isee ijoollee isaa guddifachuuf tattaaffiin taasisu hunduu akka malee guddata. Abbaan kabajaaf ulfina maatii akkasumas gaaddisa qe'eetii. Qe'een maatii abbaa qabuun isa feeffatamaa. Haati warraasaa kabaja qabdii. Ijoollee isaa namoo akka argee daandiirraa waameen ergatu hin rukutu. Kan ijoollee isaa hafuutii sareen isaallee kabaja qabdii. Abbaa koo yaa duski abbaa koo yaa ergo aboo yaa gateena. Mucaa kee ta'uu koo hedduudhaan itti boona. Ana abbaayee ana. Tarii abbaan wayita balleessaa yookaan immoo dogongora ijoollee isaatii argu wallabdee maatii isaa keessatti yoo argu dheekkamuu fi adabuu danda'a. Sababa kanaaf maatii keessatti sodaachisaa ta'uu fi dheekkamaa ta'uu isaatu abbaa kana dagachiisee laata. Kun ammoo miira abbaan maatii isaa keessatti akka haadhaatti jaallatamaa fi hariiroo cimaa hin qabaanne qoosaaf xabaan ijoollee isaa waliin akka hin taphanne isa taasiseera. Ta'us daa'imman isaa naamusaa safuu fi duudhaa abbootiin akka guddatan gochuun ajajamuu yeroon baanii yeroon galuu jiruu isaanii idilee keessatti abbaan kun itti dheekkama jechuun dogongorarraa of qusachuu akka danda'an hariiroon isaan hiriyoota isaanii waliin qabaatan hundumaa keessatti sodaan abbaa eenyummaa fi qabiyyee amala ijoollee isaatii ni boca. Gochaan kun garuu jaalala abbaan ijoollee isaarraa argachuu qabu akka maluufitti akka hin arganne taasiseera laata jedheen shakka. Yeroo baay'ee namoonni hedduun waa'ee jaalala abbaarraa kan harmee isaanii yoo leellisan sirbootaa fi faarulee hedduu keessatti harmee isaanii yoo jajatan calaqqisu. Dhugaan hin haalamne harmeenis gar tokko maatiiti. Galata abbaa garuu dagatamuu hin qabu. Kunis sababa abbaan irra jireessaan balleessaa ijoollee isaatti dheekkamuu fi abbaan miira sodaan akka ilaalamuu abbaa caalaatti harmee isaaniitti akka siqaniif isaan taasiseera. Gaheen abbaa qabeenyaa fi soora maatii dhiyeessuudha. Maallaqa akkasumas qabeenya maatiin isaa ittiin bulu argachuuf dameelee hojii humnii fi dandeettiin isaa eeyyameef maratti tuffii tokko malee seenuudhaan osoo namni kaffaltii isaaf hin malle isaaf kafaleellee otoo hin tuffatin hojii sanatti bobba'a. Kaan barsiisaadha, kaan qotee bulaa, kaan horsiisee bulaa, kaan ammoo loltuudha. Waardiyyaa biyyaaf uummataa, kaan hojii humnaan bulaa, guyyaa dhagaa daakee cirrachaaf simintoo baatee bukeessaa. Halkanis waardiyyaa eegaa bulaa. Sadarkaa barnootaaf dhaabbilee barnootaa adda addaatti bobba'uun beekumsa qabu qoodee galii argatuun maatii isaa gaggeeffata. Abbaan jabaadha. Kaan ammoo ayyaanumee carraa barnootaa gaarii argatee dooktara ogeessa fayyaa, injiinaraa, ogeessa miidiyaa akkasumas kanneen biroo irratti bobba'a. Akkaatuma dandeettii fi muuxannoo isaatiin dameelee hojii garagaraatti bobba'a. Dameelee hojii garagaraa irratti bobba'ee kabaja maqaa adda addaa haa qabaatu malee mana isaatti garuu hunduu abbaadha. Gaheen hojii isaa mooraan alaa gosa meeqa ta'ullee hunduu mana isaatti maqaa tokko qaba. Abbaa hundee maatii utubaa biyyaa. Isin jaallannaa, isiniin boonnaa, abbootii biyya koo Murii Arraagessaa Fayyaa Guutuu waliin Yoonaas Mangashaan ture.
Abbako ya duski abbako ya irko abo ya gatena muchake tahuko edudan tibona ana abaye ana Mama. Ayo. Tete. Umi. Harme. Akko. Mama. Harme. Ayo. Haati maatii hortee biyya tokko taati. Haadha maatii biyyaa biyya haadha maatii. Haadha maatii. Sagantaa raadiyoo haadha maatii. Sanbata duraa yeroo hundumaa waaree booda sa'aatii 10:00 hanga 12:00 Hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 isin bira gaha. Haadha maatii. Haadha maatii. Haadha maatii. Hayyee dhaggeeffattoota keenyaa deebineerraa hiyoobii miidiyaa foorooliin qophaa'ee karaa AMN FM 96.3 kan isin bira ga'aa jiru sagantaa raadiyoo Haadha maatii. Haadha maatii. haadha maatii itti fufneerra kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Haadhi dhugaa dubbachuu fi jireenya ishee keessatti wanta isheen cimaan dhala isheetiif isheen laattu fakkeenyummaadha duudha beektaa. Haadhi koo akkas naan jettee haadhi koo akkasii yeroo geeraru maqaa kee duula barsiisaa wayyaa kee kuula maruu natu kuula marsiisaa maqaa kee duula baruu natu duula barsiisaa jedhe geeraraan dur duulli abaru jechuun goota ta'e ilma goota loltuu jabaa ta'een ilma abaluu jedhama. Namoonni baay'een maqaa haadha isaanii goota ta'anii guddatan yeroo isaan baasanii jedhan namni biraan maal jedhaa haati si deessee carroomtuudha haa kabajamtuu garaan si dhalee. Garaan si da'ee haa kabajamuu jedhama. Kana qofas immoo osoo hin taane waan haadhaa irratti waan baay'ee dubbatama. Garuu xalayaan keenya ammaa dhimma abbaati waan ta'eef. Abbaanis utubaa maatiiti. Abbaanii fi haadhii wal faana hin jiran yoo ta'e abbaanis haadhis argamuu akka hin dandeenye sila kaasneerra waan ta'eef abbaan jireenya maatii tokko keessatti utubaadha. Ogummaa kamiiniyyuu yoo qabaate sadarkaa kamirrayyuu yoo jiraate haala jiruuf jireenyi isaa gadi bu'aas ol kaas yoo ta'e abbaa kan ibsu jedha xalayicha keessatti waan ta'e abbaan mana isaa keessatti maqaa garaagaraatiin bakkeetti yoo waamameyyuu ogummaa garaagaraatiin bakkeetti yoo waamameyyuu haala jiruuf jireenya adda addaatiin yoo jiraateyyuu abbaan mana isaatti guddaan xiqqaa beekaa wallaalaan abbaa jedhame waamamu waan ta'eef abbaan kun utubaa maatiiti. Xalayaan nama dhaggeeffannu waa'ee abbaatii abbootiin keenya biyya garaagaraa jirtan bakka adda addaa jirtan kan lubbuun jirtan hundumtuu abbummaa keessaniin boonaa itti gammadaa maaliif abbaan ta'uun carroomuudha jenna. Abbootiin jirtan kan gana abbummaa ta'uudhaaf itti ribataa jirtan bara kana kan gara gaa'ilaatti deemtanillee hundi keessanillee baga abbaa ta'uudhaaf kaadhimamtanii carraa argachuudha kun akkas jechuu barbaadu. Akkuma tettee haadhi akkasittiin maqaan ishee garuu haatee gana dhamaatee jechuuf kanan ture maqaa namni abbaatti waamamaniire seerumaan. Kanaaf yeroo baay'ee dubartoonni amma kana kan rakkate ana kan inni itti waamamu nama biraatti. Sadarkaa yeroo akkasitti dubbatamu jira. Biloon garmalee kolfite biliisina sadarkaa garmalee kolfite iddoo garaa isheetii dubbatteef. Waan fedhe ummatu ta'e haati abbaa malee hin bareeddu. Abbaan manaa isheedhaaf bareedina isheeti. Ijoollee isheetiif gaachana. Mana sanaaf utubaadha hin barbaachisa. Isa malee hin ta'u. Waa'ee haadhaa akka sana haa dubbannu iyyuu malee wantichi wal keessa deema walitti hidhataadha waan ta'eef adda adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Kanaaf maqaan abbaatti waamama waan ta'eef maqaa haadhaatti duulan barsiisa maqaa kee dheetu waadaa galaaf jechuudha. Maqaan kee nafuudha maatiin kee akka fedhe yoo ta'e nafuutuu ni mi'amin jechuudhaafi. Ijoolleen immoo kan biraadha maatii keessatti. Qaama maatiiti. Isaanis qaama maatiiti. Ijoolleen qaama maatiiti. Abbootiif haadhotiin kun abbaaf haadhi kun ergi walitti dhufanii booda bu'aa gammachiisaa bu'aa boqonnaa qabu bu'aa jireenya isaanii gara boodaa itti fufsiisu lafarratti ka'anii darbu ofii isaanii lafarratti ka'anii darbu dhalootaaf dabarsu waan ta'eef qaama maatii yeroo jedhamu keessa abbaaf haadhatti taanee ijoolleetu jira jechuudha. Kanaaf egaa ijoollonni akka ijoollummaatti dhufu xumurarratti ta'uu danda'a. Eekaa ijoolleen maatiidhaa fi maatii sana guutuu godhu ijoolleen. Haadhaaf abbaan gaa'ela isaan fidan sana maatii isaan uuman sana ijoolleen maatii sana guutuu gooti eebba maatiitis ijoolleen yeroo dhufan
eebbatu duukaa dhufaa jedhama mitiire. Carraa mataa isaaniitiin guddattu ijoolleen jedhama mitiire hawaasa kana keessatti. Maaliif amma ammaatti ijoolleen godhanne yoo jedhe yeroo mindaan koo naa guddatuun ijoollee godhadhaa yeroon gaafan mana ijaarradhu gaafan konkolaataa bitadhu jedhani magaalaa keessaa inni baadiyyaa maal jedha Asqeel. Yoonaasitu baadiyyaatti yoo jira ture ergiin bee waan ta'eef inni baadiyyaa gaafanii qotadhee. Lafa qotatuun qabu yoo ta'e tariitii sangaan qabu yoo ta'e waan ittiin qotu harreen qabu yoo ta'e qabeenyuma naannoo isaatti fayyadamu qabu yoo ta'e maal qaba gaafa jedhamu bakka bunni jirutti buna jimaa yoo ta'e bakka jimaa qabeenyuma baadiyyaa jiru kana mukkeen dabalatee tu ilaalama. Larga sanaan booda gaafa akka jedhu maal jedhu ijoollee waaqa guddisaa inni sii kenne akkatti guddisuun dhabu jedhi fuudhii sanyii keetti fufsiiseedhu. Tokko godhatee immoo sodaatee immoo dhaaba. Kaan immoo. Ijoollee tokko duwwaa. Garuu biloo sodaan akkasii magaalaa irra jira malee baadiyyaa keessa sodaan akkasii hin jiru. Maaliif warri baadiyyaa tarii warra magaalaa caalaa amantiin isaan rabbi isaanii irratti uumaa isaa irratti qabaniin caalaa jedhee yeroon shakkuutu jira. Maaliif iddoo tokko tokkotti akkam jedhamee yaadama tarii hubannaa dhabiisaa jedhu warri fayyaa warri dhimma kanaa irratti hojjetan hubannaa dhabiisoo fi kanaaf qusannaa maatiitti fayyadamuu dhabuu jedhama. Qusannaa maatiin kan jennu ijoollee gonkumaan godhatinaa jechuu mitiiree hamma ta'e godhadha kan jedhu waan ta'eef tarii sodaan akkasii magaalaatti baay'ata gara baadiyyaatti sodaan akkasii hin jiru. Waa'ee ijoollee dudubbachaa jirra. Waa'ee ijoollee baay'inaan dudubbachaa jirra. Gara kamitti adeemaa jirra yeroo keenya wajjin akka deemnu fedhee. Egaa amma xalayaa qabnaa Asqeel immoo ijoollee biyya isaatiitiif barreessee jira. Dhaamsa ijoollummaa irraa kaasee ijoollummaa keessa darbeera. Egaa akka nama ijoollummaa keessa darbee ga'eessa ta'e tokkotti gorsa daa'immaniif maatii isaanii keessatti naamusa jireenyaa irratti xalayaa barreesseefi jira. Isa dhaggeeffannee walitti deebiname yeroo keenya wajjin deemuuf. Isin haa ga'u nagaan koo gaara abdachaa taree baadiyyaaf magaalaa keessa kan jiraattan ijoollee biyya kootiif. Ijoollee biyya koo nagaa jirtu baga nagaa taatan. Ijoollee gaafan jedhu kan sa'aatii ammaarraa kaasee gara dachee kanaatti dhufe yookaan dhufteerraa hanga obboleessaa fi obboleettii kan bultiin ijaarratiin jiru hunda of keessatti qabata. Ijoollee biyya keenyaa ganna dhagdu bishaanii fi ganna dhagdu bishaanii. Yaa ijoollee biyya koo nutis akkuma namni kamiyyuu ittiin gara dachee kanaatti dhufutti baatii 9 guutuu garaa haadha keenyaa keessatti baatamnee gatii haati tokko wayita ulfaa baastu baasifnee abbaa keenya gatii guddaa tilmaama hin qabneef saaxillee yoo carraa arganne gaafa ifa kanaa arginu nuuf ililfamee dachee wal nama caalsiftu kanaan simatamne. Ijoollee biyya keenyaa ganna dhagdu bishaanii fi ganna dhagdu bishaanii. Yaa ijoollee biyya koo. Dhaloota hin badan dhalatanii baduu jedha Oromoon gaafa mammaaku. Waa jedhuu barbaadanii kanan kana jedhes seenaa jireenya koo keessaan waanan hin daganne tokkoon xiqqoo isiniif hira. Yeroon kana kaasuu kan kanaa olii hin jiru jechuu koo miti. Daandiima namni kamiyyuu keessa darbee yaadachuuf afeeramuuf yaadeen guyyaansaa wiixatatti bari'aa ture. Anaan halkan qixanatti fakkaata sagalee abbaa koon dhagee ani abbaan koo sa'a kana. Maaf na waamaan gaaffii yoo natti ta'u wal duraa duubaan sagaleen haadha koos obboleettii koo osoo waamuu anis obboleettiin koos kutaa ciisichaa adda addaa keessaa wal faana hirriba mi'ooftuu keessaa wareerree owwaan waamichi sa'aa sanaa tarii halkan hirriba keessa wayyaan sirraa bu'e qorratuu sirukuta wayyaa ofitti deebisii fakkaata anatti halkan walakkaa fakkaate malee edaa bari'ee sa'a 11 ta'eera. Dubbiin garuu faallaadha. Na fayyaduuf osoo hin taane qorra roobaa fi hojii guyyaa sana guutuu hojjetamutti na afeeruuf ture. Waan maatiin keenya itti nu afeeran fudhachuun ammoo jaallannee qofa osoo hin taane ittiin bulmaata manaati. Anaaf obboleettiin koo ijoollee umurii 10 fi 9 yoo taanillee bareeraa ka'aa ati qotiyyoo camaduuf waan ta'eef midhaan eegaa dheechisii yoo ta'u obboleettii koo immoo maatii namoota 10 qabu kanaaf nyaata hojjechuuf afeeramte. Tolee jennee gara hojii keenyaatti fuuleffanne. Roobnii fi fixeensi hamma siinii ga'u kun hojjaa koo irratti bubu'aa kana maraan wallaansoo wal qabaa daalee fi diimaa akkasumas qamaleef jaldeessaan wal mormaa guyyaan qabsoo eegale. Hunda caalaa immoo kan garaana gubu. Umuriin koo barnootaaf ga'ee kan silaa kutaa 4-5 barachuu qabu. Isan kutaa tokkollee barachuuf carraa dhabee hiriyyaa jireenyan keessa jiraadhu kanaa ta'uu kanatu na yaachisa.
kan carraa argatee barachuun yayyaba jireenya boodaa kaawwataa jiru hawwaan oolee bula. Garuu gaafan hiriyoota koo warra kaan ilaalu immoo jireenyin keessa jiraadhu kanuma hiriyoota koo biroon wal fakkaata. Maaltus na aarse jireenyuma dachii kanaatu akkanaa jedheen ofitti hasaasa of jajjabeessas. Yaa ijoollee biyya koo hiriyoonni koo warri durbaa qoraan coru. Nyaata qopheessu, meesu, haramu, tumu, dafaquuf jecha dhalli namaa jireenya kanarraa fooyya'aa ta'e akka jiraatu yoo hin beekan. Kanuma ootii jedhanii amananii fudhataniiru. Warri dhiiraa immoo ganama hanga galgalaatti qonnaa qotaa, shoggaraa cabsaa, galagalchaa oolu. Halkanni silaa yeroo boqonnaa ta'e yeroo hojii marsaa lammaffaa kan ittiin booyyee dhaddee waraabessa horii nyaatuu waliin wal'aansoon taasifamudha. Kana hunda hojjetaa gaaffiin kan akka uffannaa dhabuu fi nyaata madaalamaa dhabuu immoo rakkoo biraati. Jireenyi bu'aa ba'ii akkasii baadiyaa qofa jira waan ta'eef warri magaalaa jireenya mijataa keessa jiraatu jedhee yaaduun koo waan hin oolleef jecha warra magaalaa qorachuun koos hin oolle. Gaafan magaalaa dhaquus akkuma baadiyaan rakkoo mataasaa qabu kan magaalaa immoo isa caala yoon jedhe ol kaasuu natti hin ta'u. Baadiyaatti illee waan fedhe yoo ta'e iyyuu ijuma mukaa nyaatu malee wanti nyaatan hin dhabamu. Magaalatti hojjetanii hin qaban taanaan yoo beela'an wanti itti obsan hin jiru. Kadhachuu yookaan mar'immaan maranii garaa qullaa jiraachuun alatti. Ijoolleen baadiyaas magaalaas rakkoo sababa dhabiinsaa fi hubannaa dhabiinsaan argame kanaan wal'aansoo walqabaa walakkaa bara isaanii dabarsu. Kanumas ammoo maatii isaanii dhaalchisu. Rakkoon kun maaliif nutti dhufe? Nuti qomoo abaaramaadhaa jedhee gaafan seenaa biyyoota guddatanii gaafadhu abaarsa akka hin qabnee fi aadaa hojii hojjechuu gaarii dhabuu keenyan biyyoonni guddatan kan guddatanis karaa garaa garaa hojjetanii uummata isaanii kanaaf yayyaba ka'an. Deegnii fi hiyyummaan diina isaanii araarama hin qabneef ta'uu hubachuun waliif dhaamanii qabsoo hamtuu taasisan. Kana gochuufis hunduu walii birmatan, waltumsan, harka wal qaban. Bareedinaa fi hawwattummaa biyya isaanii ilaaluun beekaa fi wallaalaan keenya garas abjoota malee biyya hojjetee hawwachiisuu irratti hanqinoonni ni mul'atu. Yaa ijoollee biyya koo warra dargaggootaa, shamarranii fi daa'immanii fuula keenya gara waan hojjetaa jiruutti haa deebisnu. Cichoominas haa taasifnu. Waan gaariis walii keenyaaf haa hawwinu. Nageenya biyyaa naannoo fi ofii keenyaaf dursaa laannu. Yaa ijoollee biyya koo baadiyaaf magaalaa keessa jiraattanii surree jilbarraan dhumtee abbaatu waraannataa deega ijoollummaan dhufte abbaatu tattaaffataa jedhamtiiree geeraraan. Kanaafuu rakkoo akkas hawaasa keenya darartu kana xumura itti goonee biyya keenya biyya dhalootaaf mijattu goonee dabarsuudhaaf bakka jirruutti hojii hojjetaa jirru irratti cimuudhaan ciniinnannee hojjechuu kan baratu barnoota isaatti, kan qotu qonnaatti, kan daldalu daldalaa fi hojii hojjetu kamittuu yoo cichoome biyya keenya sadarkaa barbaannetti ol guddisuu dandeenya jedheen amana. Jedha egaa haasaan baay'atee fi harreettiin fe'an jedhama waan ta'eef xalayaan ijoollee biyya koof barreesse kanumaan goolab naaf jiraadhaa hamaa of kalaa obboleessa keessan anis qeelarga'uuti. Guutuu ta'eerannee yaannaa xalayoonni keenya iskeelii haala gaariidhaan ijoollee biyya isaatii sirriitti yaadateera yaada. Baadiyyaa magaalaa kanneen jiraniif guddataa kanneen jiraniif dhaamsa jabaadha. Iskeel galatoomii jenna akka ijoollee biyya kanaa bakka bu'ee gara. Kan ijoollee magaalaan argattan qatee magaalaatti guddatanii kana. Waan beekan barreessu kaasa magaalaa isaaf iddoo barreessita. Ijoollee magaalaas baadiyyaas bakka buunee galatoomi siin jenna. Egaa namni guddaan muuxannoo jireenyaa yeroo qoodu baay'ee namatti tola. Galatoomaa jenna. Egaa yeroo keenya goolamni jira. Yeroo gabaabaadha. Sa'a tokko walakkaa turre qophii Adamaatiitti kan dhaggeeffataa turtan torban sanbata duraa sa'a 10 walakkaa hanga 12tti sagantaa haadha maatiitii Yoobii miidiyaa for ooliin qophaa'ee kan isin bira ga'uu dhaggeeffataa turtanii. Egaa sagantaan keenya torbanis itti fufaa kabajamtoonni dhaggeeffattoonni keenya yaada isaanii nu biraan ga'aa xalayaawwanii fi akkasumas seenaa jiraatame irratti seenaawwan garaagaraa akkasittiin kan nu barreessan abdannaa toorrii. Imeelii keenya yoobimiidiyaa@gmail.com telegiraamii keenya duwwaa 963 65 65 duwwaa 5 akkasiin nu barreessitan abdannaa akka torbeetti
Nagaan turaa isiniin jenna. Eeyyee sagantaa kanagaa kan isinii wajjin ture anis Qeelaa Argaa'uu Bilisee Irranaatii fi Yoonaas Mangashaa Taanetii kan isinii wajjin turre. Hanga torbanitti nagaatti nagaatti jenneerra haadha maatiirraa.